لسديتي تفهمي مني باين بريرة جريان سبسكرايب عينلي كمان عينلي أعداد عينلي وعون دانو بيكم هذا ما أعرف مي يروني باري تنين وتالي بلا رفض دندا يرو ثاقا فند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفنون دي كسم برجعت نجيني كن جالا في كن كبجا بقول تسنادو ada YouTube ni walo follow mabale kesuma saada marsa saada fara kawates ni diate jira wante sunun dike sunu gara kesuma kenan fana kota ne makan ke gutun sa enno dun مكان هي رحمة شيء كدر جلما السوشيال ميديا رت رحمة شيء كان مقاجدون نمني باين نبيها me rasma gara garis debi kanat yo sinu me don alota ke tiese sadalate يدون ألوتك يا قدنا والي مقالا قبة هرقتا مقالا تاتيجرتي مقالا قبة سيدالا ليتا me rasman magala koppa balit dalate jirti me rasma mati me ka wajin dalate me ati warra kesanif mati me ka fada yokan ammo shamara fi dira kesatti mati me kesat dalate warra kesatti ورك كيستي ماتي سديتي أنا تو تهانقفاتي توني مرتو أنا قدي أنا تو تهانقفاتي me rasma mati sani kesa angkap nisi shamara me ka fi dira me wajin dalate شمارة أفري في إيرساتي shamara furi fi desa dojin dalate angkap ni mati kesani si me rasman mudannoo jireenya isii keessatti wanni isii mudate maal gama sooshaal miidiyaa kanatti dhufuu fi yookaan ammoo mudannoo jireenya garaagaraa kitaaba garaagaraa ibsitee mee mudannoo jireenya keetti maal? Jiruu kee keessatti mudannoodhaan baay'ee si mudatanii gaafa jireenya kanarra jiraattu gammachuun illee gaddillee wanti martu si mudata. Mudannoodhaan sanniin keessaa isa tokko kan hin daganne jedhee kan yaadadhu dalagaas dalagaa roobeen magaalaa roobee kana dalagee deebi'utti sa'aatii 11tti bakka dalagaatii bahee gara gobbaa deemuuf gara buufata konkolaataa deemee qarshii harkaa hin qabu ture baankiidhaa baasuuf gara baankii dhaqee ATM'dhaan qarshii baasuudhaaf wayita ATM itti galchee qarshii naa baasi ajajeen wayita baasi qarshii naa baasu dide. Sa'aatiin 11 booda baankiin banaa miti ATM'dhaan malee fal'aati qabdu kan biraa hin jiru. Ani maallaqa harkatti qabadhee hin jiru maaliin haa deemu gara magaalaa gubbaa mudannoo jiru kee keessatti nama mudate keessaa tokko isaa sa'aatii dheeraadhaaf karaarra dhaabadhee bohaa ture. Maallaqa namallee gaafatu hin barbaanne magariiba achi bira salaatee sa'aatii tokkotti natti ta'e buufata konkolaataa biratti jecha namni baay'een na gaafataa turan maal taateeti akkam taateeti waan jedhu na gaafataa turanii gaaffii isaaniitiif deebii kennuuf qophii irra hin turre ani bohaa qofa ture. Sa'aatii sanitti mucaan suni na bira dhaabatee maal taateeti jedhee na gaafatee na bira deemuu dide. Sa'aa san keessatti anillee qarshii haganaa qabda jedhee gaafadheen qarshii an gaafadheen san daran itti dabalee naa kennee gara gobbaatti sa'aatii tokkoffiitti gara gobbaatti galee mudannoon sun jiru keessatti mudannoo hin dagatamne ture. Nama baay'ee ka gaafadhullee hin qabaa ture garuu nama gaafachuu hin jaalladhu jiru keessatti. Me itemmi daga serka gubate sabe itemmi serka gubate ni kanati dhaabattee booyaa ooltee fi hamma dhaabattee bootti kana jechuudha fakkeenyaaf baankiin sun sa'aatii siraataree jira sa'aatii eega siraataree immoo tajaajila konkolaataatti seentee yookaan ammoo warroota konkolaataa hojjetanitti seen dhuftee maaliif nagalchaatee hin gaafatin hamma dhaabattee bootti yookaan ammoo rakkina garaagaraa keessa seentee yookaan ammoo amma nama galchuu geettu warra konkolaataatiin yookiin warra keetitti gara fuulduraatti daawwattee yookiin ammoo guddinyoota bakkeetti yoo haa ta'u nam tokko gara fuulduraatti daawwattee maaliif konkolaataa siixee konkolaataadhaan nagalchi waan akkanaa dhabee jettee gaafattee konkolaataa siddee? Namoota gaafadhee namoonni hin didan hin jiru. Garuu anumatu amala kiyya irraa nama gaafachuu hin jaalladhu. Du'ee yookaan halkan san lukaan gara gobbaa galamanii nama gaafachuu hin danda'a. Dhumarratti inni murteeffadhee lukaan hin gala jedhee ture. Nama takkayyuu nama baay'ee jira firri illee hiriyoonni illee nama baay'eetu jira. Garuu an nama gaafachuu hin jaalladhu. Harka nama jala qabatu hin jaalladhu sanis. Me mudannoo si mudate kun mudannoo lafarraati. Mudannoo lafarra si mudate miidiyaa hawaasaa kanattis dhuftee yuutuuboota garaagaraa keessa hojjettaa sagantaalee garaagaraa hojjettaa gaaffiiwwan garaagaraa baastaa jechuudha akka nuti beeknutti. Me wanni si mudate maaltu dha mudannoo hawaasaa sooshaal miidiyaa hawaasaa kanatti akkamitti dhufuu dandeetti? Garamiin yuutuubii kana seenuu dandeetti jechuudha yookaan ammoo sagantaa garaagaraa kan akkamitti seenuu dandeetti maaltu gara yuutuubii kana seenuu dandeetti? Kara yuutuubaatti haalli itti dhufuu danda'e haala ajaa'ibsiisaa tokkotu jira. Yeroo sanitti mucaa tokkotu ture Liibiyaatti rakkatee mucaa san qarqaaraa ture. Nama Zaad Podcast mucaa Abduu
Abduu Zad jedhamu bira deemee mucaa Liibiyaatti rakkate kanaaf viidiyoo daleessisuu deemee viidiyoo qarqaarsaa jechuudha. Namoota garaagaraa irraa viidiyoo garaagaraa fudhannee mucaa san viidiyoo akka nu waraabuu gaafachuu bira deemee sababuma saniin achuma viidiyoodhaan garaagaraa maaliif hin daleenne sababa achirratti nu mudataa turan sanniin irraa namoota gurguddaa yookiin beekamtii qaban garaagaraa wayita gaafattutti namni yeroo haala salphaadhaan waan san sii fudhatee deemuu hin danda'u. Garuu ani ofii kiyyaa maaliif gara yuutuubaa dhufee sagantaadhaan garaagaraa maaliif hin daleenne sanirraan nama garaagaraa qarqaaruu dandeettu, namaan wal beekuu dandeetta, beekamtii argachuu dandeetta, saniin illee nama qarqaaruu ni dandeenya. Rakkoo wayita san mudate san keessatti fi haala garaagaraa irratti dhaabannee karaa yuutuubaatti akka seenna taasisee jira jechuudha. Mee zamana isaanaa kana miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jirta. Kitaaba garaagaraa eebbistee yookaan waan garaagaraa hojjetteedhaan namoonni baay'een beeksisa garaagaraa hojjetanii jiranii. Mee maali kitaabni eebbiste? Kitaaba eebbiste qabdaati? Kitaaba barreesse qaba. Kitaabni kiyyas murtiin keeti jedha. Kitaabni ati barreessite kun kitaabni murtii keeti kan jedhu kun jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kana deemaa ture. Kitaabni kun kitaaba amantaati moo kitaaba seenaati? Kitaaba amantaati. Kitaabni murtiin keetii kitaaba amantaati. Seenaa fi seenaa garaagaraa yookaan ammoo wantoota garaagaraa seenaa jireenyaatu haa ta'u, seenaa biyyaatu haa ta'u, seenaa gootota Baaleetu haa ta'u, seenaa gootota Oromootu haa ta'u waan of keessatti qabatu qaba. Akkuma jette seenichi garuu seenaa sahaabota garaagaraa seenaa Qur'aana keessaa seenaa garaagaraa kanneen qaba malee ka gootota Baalee yookiin ka Oromootii miti. Inshaallah garuu gara fuulduraatitti akka Baaleetitti seenaa gootota Baalee illee hin barreessa jedhee yaada inshaallah. Mee kitaaba amantaa kanarratti jechuudha. Kitaaba seenaa garaagaraa gootota garaagaraa maaliif keessatti anti barreessituu dhabde? Kitaabni kun ammoo kan inni eebbifameen maayini yookaan ammoo gabaadha si oolee jira. Kitaabni kun eegee eebbifameen booda jechuudha. Warroota amantaa garaagaraatiin eebbifamee Sheekh Abdulsalaam fa'aan eebbifametti fakkaata akka argetti. Mee kitaabni kun ammoo waa wayiitu si oolee jira ittiin kooyitee jirta? Kitaabichi kitaaba amantaa ta'uu isaa wajjin sheekonni gurguddoon akkuma ati jette akka Sheekh Abdulsalaam, Sheekh Abdulsalaam Kadiir, Abuu Mus'ab fa'aatu kitaaba kanneen eebba isaa irratti argame. Kitaabichi ammoo kitaaba nama guddaadhaan gulaalameedha. Nama Ustaaz Sufyaan yookiin paayileetii keenya nama jabaa qabnu akka Baaleetti illee akka addunyaatti illee Ustaaz Sufyaan Usmaaniin gulaalame. Kitaabichi gabaarra oolee jira. Alhamdulillah akka yaadee olitti naa milkaa'ee jira. Wantoota as keessatti nama mudatanii fi akka ati yaadde wantoota hin taane baay'eetu jira. Akkasumattuu wanni Rabbiin fide murtuu khayrimaa alhamdulillah milkaa'ee jira jedhee yaada. Kitaaba kanarratti namoota gurguddaan kitaabni kun kan eebbifame haa ta'u garuu itti milkooyitee jirta. Kitaaba kana ammoo wanni ati Oromoodhaan raabsitee yookaan ammoo kutaalee garaagaraa raabsitee hojiidhaaf jechuudha akka inni hojiitti galu bitamee akka dubbifamu wanti goote jira. Moo kitaaba kana ganaa marsaa yookiin biraallee deebitee eebbisiisuudhaaf dhaabbata garaagaraa wanti uumte jira? Kitaabicha inshaallah marsaa lammaffaallee bakkoota garaagaraatitti eebbisiisuuf yaada qaba. Sababa sanii bakka hedduutti hin raabsine ammaaf bakka murtaa'aa qofatti gurguramaa jira. Ganaa marsaa lammaffaatti eebbisiisuu yaada jechuudha. Kitaaba kana jechuudha gara uummata kanaa fiddeertaa barreessitee gara uummata kanaa fiddee jechuudha kitaaba kana wanni ati jechuudha kitaaba kanarraa marsaa lammaffaa isaa eebbisiisuu deemaa jirta. Kitaaba kanarraa wanni ati keessatti dhamaate yookaan keessatti laffaate namoonni si gargaaran mee maal fa'a wanni ati garaagaraa yookiin ammoo mudannoo garaagaraatu haa ta'u kitaaba kana keessatti kitaabni kun ammoo laffaatu yeroo dheeraa nama gaafata waan ta'eef wanni ati kitaaba kana keessa miidhamte jira barreessuudhaaf wanni si dhibe yookaan chaalenjiin garaagaraa wanni si mudate jira. Kitaaba kana barreessee uummata biraan gahuudhaaf ifaajee guddaa na barbaachisa ture. Ifaajee kanneen keessaa akka ikoonomiidhaan nama na gargaaruu barbaada ture. Kitaaba kana barreessee geessutti uummata akka harkaa hin qabu ture waan ittiin maxxansiisu. Namoota garaagaraa gaafatuun ifaajee guddaa barbaada ture. Namoota ati gaafattillee deebii ati barbaaddu san argachuu dhabuun hedduu takka nama aarsan sitti dhagahama. Sababa sanii wantoota hedduu keessatti akka namni akka ati yaadde sanitti si hin hubatu. Kitaaba kana irratti namni akkanumaan kitaaba callisee barreessa. Amma isin maal baratteeti kitaaba ka barreessituuf jedhamee jira. Kitaaba barreessuun dhugaadha. Muuxannoo guddaa barbaachisa. Beekumsa guddaallee barbaachisa. Garuu waan takkitti beekaatiin uummataaf dabarsuun hadiisa keessatti Rasuul sallallahu alaihi wasallam akka jedhanitti
آية تكليتات نرى دبرسا جلن بلغوا عني ولو آية آية تكتي سنم لكن هذا بينتو سن إرادة برسو في مالي بيكون تقدا قبادي فينتي وانتو تكنا كيستي وانتو اني نمودة بايدة يروتا سبونسر قافت تشوف هريات يتك سميرة لكن زار بودكاست تدريدو ولين سبونسر ورقاك كنو ددي ما تري كرار رسو ما دي ما جرو ولمان دي ما جرو سمالين دي ما جرو يسيم موتر بفعلهم كرار رسو دي ما جرت wantoota kanneen keessatti wantoota baay'ee na mudataa ture. Isiin illee waliin dalagaa turre na waliin dalagu yookiin nama na qarqaaru baay'ee barbaadaa ture. Isiin illee rabbiin hin feene akkasitti manatti deebite lukni isii cabee jechaadha. Yeroo itti aanu illee yeroo tikeettiidhaan garaagaraa itti gurgurutti jum'aa wahii ijoollee waliin jum'aa masjida gobbaatitti masjida najjaashiitti ijoollee waliin qabannee turre. Jum'aa irratti tikeettii kana gurguruuf ture. Jum'aa irratti illee akka beeksisamu yaadnee jum'aa sanachitti argamne turre. Wayita kana tikeettiin osoo hin gurguramin ijoolleen waliin dhufnee tikeettii san gurguruuf achitti waliin argamne sun hin dhukkubsatte. Ijoollee sadii moo akkas dhukkubsatanii sagantaan sunillee nu harkaa fashalaa jechaadha. Wantoota hedduu wanna ati yaaddu keessa ati deemtu darbisaniin keessa sadarkaa keessa darbitee deemsaniin keessa marattiyyuu mudannoowwan garaagaraa na mudataa turanii. Wantoonni akka ani duubatti deebi'uuf yookiin akka hamileen kee dhahamu godhamaa ture yookiin namarraallee ta'ee yookiin akka rabbiin sifattanii waan san irratti gadi si dhaabuuf fatanaa garaagaraa sitti fida. Garuu fatanaa san mara atiin bira tartee argamuudhaaf sabrii qabaatu si barbaachisa jechaadha. Mudannoodhaan na mudatan kanneen ture. Sarkaan barnoota keetii hagam takka gaamee sarkaa barnootaa hagam qabdu? Jiruun inni mana barnootaatii jedhamaa miire akka mana barumsaa seenee manni barumsaatitti dammoo gaafattootaati dippiloomaa baradhee HNS'dhaan baradhee amma digirii kiyya biizines maanaajimentiidhaan barataa jira jechuudha. Mee barnoota islaamaa irratti hammam takka barattee jirti? Barnoota islaamummaa irratti hammam takka barattee jirti? Waan barattee yookaan immoo ittiin waa wayii argattee jiraa? Barnoota islaamaallee shahaadaa jedhama. Shahaadaa kutaa 6ffaa fi kutaa 9ffaa ni qaba. Isas digirii isaa onlaayinaan barataa jira. Inshaallah barana ni xumura jechuudha. Mee barnoota hawaasummaa irrattis barattee jirta? Barnoota amantaa irrattis barattee jirta? Mee ati yookiin barnoota kanatti murtee ittiin hojii argattee jirta yookaan immoo hojii mootummaa garaagaraa isaa ta'u ati barnoota kanatti murtee ittiin argattee jira moo ganaa barataa jirti? Barnoota HNS kasiin jedhe saniin ittiin xumuree dalagaa jalqabee jira. Kompiitara barreessituudha jechuudha. Barnoota islaamummaati moo? Barnoota islaamummaatiin illee kan gorsa garaagaraa kennaa jiran jire. Kitaaba barreessuu irraa jalqabee. Ati yookiin heerumtee abbaa manaa qabdaa yookaan immoo jaalattee jaalallee wayii qabdaa? Abbaa manaa isa jechuudha. Abbaa manaa hin qabu. Abbaa manaa hin qabu. Mee gara gaaffii itti yoo dabarru jechuudha. Ati akka intala amantaa takkatti kitaabni keessa waa'ee amantaa dubbata. Atis waa'ee amantaa hojjetta. Akkasumas beeknutti illee sooshaal miidiyaa kanatti illee waa'ee amantaa hojjetta. Warroota jechuudha shamarran garaagaraa kan amantaa musliimaa qabdu kan faallaa amantaa kanaa hojjetanii fi miidiyaa kanatti waan garaagaraa himoota garaagaraa agarsiisaniif ni maal dhaamta akka intala musliimaa takkatti? Wanti an dhaamuuf jiraate wanni isaan har'a lafarra kaahanii biraa darban borillee akka isaan duuka deemu. Waan khayrii ta'ee waan badaa waan sharrii ta'ee wanni isaan dalagan sun bor itti gaafatamanii itti mindeeffamanii hoo khayrii ta'e khayrii akkasumatti ittiin argatan hoo sharrii ta'es sharrii masan itti argatan waan ta'eef fakkeenyaaf nama numartuu badii ima qabaannaa ima balleessinaa sun beekamaadha. Garuu sooshaal miidiyaa irratti waan garaagaraa waan hamaa garaagaraa tadabarsaniif warroota dabarsaniif wanni an dabarsuu barbaadu bor gaafa nu abada asirra hin jiraannu gaafa asirraa tarreellee sharriin nu har'a asirratti dhiisnee biraa deemnu kun zalaalama asirra jiraata jecha. Nu bor gaafa lafa jala illee seennee lafa jala rabbiin wal geenne illee dalagaan nu sharrii asirratti dalagnee biraa tarree sun sharriin isaa akkasumatti nuuf namni waan sallaalee badii san dalagaa deemu martiyyuu sharrii isaa numatti deebi'a jechaadha. Sababa saniifiyyuu sharrii osoo gadhiisuu baannee haga dandeenyeen osoo of qabnee waan khayrii
dalaguu irratti osoo heddummeessinee jedheeni isaanii fi nasiyyallee gorsa jechuudha. Mee jechuudha ati warroota faallaa amantaa hojjetan miidiyaa kanatti namoota hedduutu jiranii kan umriin isaanis achi fagaatee jiru jechuudha. Warroota neerumii jechuudha kaasirra jiran kanaaf warroota shabaaba lafaa dhufaa jiran kana yookaan immoo shamarree amantaa irratti lafaa dhufaa jiran kanaaf waan garagaraa hojjetanii miidiyaa kanatti isaan yookaan gara sanqaa akka qabataniif wantoota garagaraa bareedina garagaraa hojjetanii kan kanaaf mee maal jettan ati? Mee shamarri silaa waggaa meeqatti osoo heerumtee umriin isii jechuudha waggaa meeqatti osoo heerumtee amantaanis ajajaa akka silaa seera aadaa Oromoottis waggaa meeqatti osoo heerumtee bareedduu shamarreen takka. Dhugaa jettee shamarreen takka silaa akka kiyyetti jecha ani amma ilmaan argadhee durba takka argadhee waggaa 10 iyyuu kenna jedhee yaada. Maaliif hoo jettee namni baay'een nama mormuu danda'a kanarratti fitnaan garagaraa baay'ataa jira. Adada fitnaan garagaraa baay'ataa deemuun sababa dubartootaatiin illee ta'ee nama warroota garagaraatiin garuu waggaa 18tti osoo heerumanii baay'ee nutti tola. Bareeda jedhee yaada. Mee warroota waggaa 35 amma 40 kan miidiyaa kana jiran jechuudha. Warroota gurguddatu jira miidiyaa kanarra kan waa'ee rabbiituu quban qabnetu jiranii waa'ee miidiyaa kanaa malee yeroodhaaf jechuudha. Mee warroota kanaafuu maal dhaamta akka shamarree takkaatti wantoota isaanii dhaamuu qabdu yoo jiraate dhaamsa qabdaaf himi? Wallahi dhaamsa hin qabaa fi warroonni nu duraa seenaa gurguddaa bareedaa akka sabaatittis ta'e akka amantiitti seenaa gurguddaa bareedaa lafa nu kaa'anii nu biraa deemanii jiran. Nu ammoo har'a seenaa san balleessuu hin qabnu. Seenaa ilmi tokko ka abbaa caalu tokko ka abbaa ga'u kun ammoo kama abbaa sanuu hin geenye jedhama mire ka abbaa san caalu ta'uu qabna malee abbaa gadii san ta'uu hin qabnu. Saniifuu seenaa gurguddaa warroota gurguddaa qorannee seenaa san dalaguu qabna malee waan hin taane lafa kennee biraa deemuu hin qabnu jechuudha. Nu ka uumamneef akkanumaan lafarra jiraannee nyaannee dhugnee du'uuf miti. Seenaa dalagnee asirraa haa deemnuuf. Warra seenaa san dalagu ta'uuf ammoo waan xixiqqoo jala deemuun hin barbaachisu. Jedhee fi dhaamaa fi seenaa gurguddaa haa dalagnu. Seenaa akka warra Aishaa, Khadijaa haa deebisnu jedhee fi dhaamaa fi. Mee asatti akka shamarree baay'ee takkatti gaaffii si gaafadha. Gaaffii yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kanattis ka'u shamarran Baalee irrattis ka'u dhiironni Baalee tun hedduu babbareedanii yookaan ammoo miidhagina garaagaraa qabanii maaliif shamarran Baalee hin fuune kutaalee biraarraa maaliif wantoota garaagaraa kutaalee garaagaraa deemanii maaliif shamarran kutaalee biraa fuudhan akka shamara Baalee takkatti dhiirri Baalee ati akka shamara Baalee takkatti shamarran Baalee hedduu babbareeddi safuudhaan illee amantaadhaan illee aadaadhaan illee waa hundaanuu beekamaadha maaliif mee dhiironni Baalee tunniin kutaalee biraarraa fuudhan danda'an garamiin akkamitti kutaalee biraarraa deemanii maaliif fuudhan osoo isin jirtan? Dhiirota gaafanna. Gaaffiin kun dhiirotaaf osoo ta'e bareeda. Shamaraa fi gaaffiin kun gaafatu maaliif? Jaratu deemee fuudhe waan ta'eef ati maal jette fakkeenyaaf akka keetitti akka shamara takkaatti ijoolleen Baalee hedduu akka ishee hedduu babbareedan. Maaliif osoo isin jirtan shamarran Baalee akkatanii kutaalee biraarraa fuudhan danda'an? Sababa maal irraa rakkina maal isin qabdaniif? Rakkina qabaannee natti hin fakkaatu. Shamarri Baalee. Gaaffii kun garuu hedduu sooshaal miidiyaa kanatti ka'a. Shamarran Baalee irratti qe'ee baay'ee qe'ee garaagaraatu ka'a waan ta'eef qe'ee garaagaraa kutaalee biraarraa kaasanii maaliif mee dhiirri Baalee maal taatanii isirraa deemanii kutaalee biraarraa fuudhan? Gaaffii kana wallahi deebisuuf baay'ee natti ulfaata. Sababni isaas silaa jara gaafattee silaa hedduu bareeda ta'a. Garuu akka yaada kiyyaatitti shamarri Baalee warqiidha. Gabbara illee itti baay'isanii ta'uu ni mala. Fakkeenyaaf silaa wanni bareedni abbamaan mala. Wanni bareedni abbamaan bala. Dhiirri Baalee tun hedduu babbareedanii miidiyaa hawaasaa kanatti shamarroonni kutaalee biraa hin hawwan jechuudha. Akka warqii kana barbaadan hin hawwanii. Sababa maal irraa ka'ee isin maal dhabdanii yookaan isintu jaalalan beeyni moo isintu dhiira Baalee kana qabachuun beeyni moo silaa kabaja qabdanii maal irraa ka'anii kutaalee garaagaraa deemanii shamarran kutaalee garaagaraa fuudhan. Sababa maaliitiin keessin harkaa banii yookaan immoo warroonni akka addaatti ilaalaman isin keessa dhalatanii ka'anii isirraa deemanii kutaalee biraarraa fuudhan maaliif? Rakkina maal irraa kan ka'e? Akkuma isin jedhe akka gabbara itti baay'atee ta'uu ni mala. Yaa beekaa shamarri Baalee wuddiidha. Qaaliidha. Waan taateef sababa sanii ta'uu ni mala. Shamarran Baalee tun hedduu jaallatamti. Kabajas qabdi, safus qabdi. Akka kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa shamarri Baalee tun adda.
viidiyoowwan garagaraas wantoota kutaa garagaraa irraa ba'anii miidiyaa kana deeman shamarri Baalee viidiyoo isaaniitu ba'anii nama wajjin haasa'uun hedduu tokko saalfatanii maalirraa himee shamarran Baalee maaliif saalfatan safuu kan maalirraa barattanii aadaa Oromoo irraa immoo saba amantiitiin immoo haadhaaf abbaa keessarraa immoo maalirraa baratte waan kana. Shamarri Baalee dhugama akkuma ati jetteessanii safuu fi safeeffannaa beekti kabaja qabdi. Haala uummata keenyaati haadhaaf abbaa irraa jalqabee uummata keenya keessa jiran waliin jalqabee martuu kabajaadhaan si guddisa. Aadaa akka aadaatitti illee amantaan osuma jiraatu akka aadaatitti iyyuu aadaan Oromoo kun yeroo baay'ee amantaa waliin faalleessu. Sababa sanii kabajaa kana godhachuu dandeetti jedhee yaada. Mee gaafii takka gara isaaniitti yoo dabarre mee warroota kitaaba kanarratti cinaa dhaabatan yookaan ammoo si maddii dhaabatanii si qarqaaran jechuudha warra garaagaraatu haa ta'u namoota gaggeeffatu qabda. Hin qaba. Warroonni kitaaba kiyya kan akka galmanaa gahuuf rabbii gaditti tokkoffaa rabbiin galateeffachuu barbaada. Rabbii na jalqabsiisee haga ammaa na xumursiisellee ammaan boodallee waan hedduu na daleessisu inshaallah isa galateeffatu fedha. Alhamdulillah rabbil alamin itti aansee haadhaaf abbaa kiyya galateeffatu fedha. Haadhaaf abbaan kiyya waan hedduudhaan na cinaa dhaabbatanii na qarqaaranii yaadotaan kaasu hedduu na fuulduraan dhaabatanii irratti na qarqaaran malee isaan galateeffatu fedha. Itti aansee nama kitaaba kiyya kana akka maxxansuuf ispoonsara naa ta'ee guddaa galatoomaa ulfaadhaa jedhaanii maqaa nama maraayyuu takka takkaan hoo hin dhayne jedhe sa'aatiin illee na dhaqqabsiisu. Nullee keessuma jirra. Akkasumas Samiira sababa kitaaba kanaa na waliin na qarqaaruudhaaf na waliin asuma adeemtu luka isii itti cabee na galateeffachuun isin martuu na galateeffadhaa isin jedhaa sumaaniyyuu guddaa galatoomii ulfaadhu jedhaanii namoota waan kana hunda yaadaanillee ta'e maallaqa na cinaa dhaabbatan hunda galatni keessan jannataa galatoomaa ulfaadhaa jechuun yeroo waada. Mee kitaaba kana baastee hawaasa Oromootiif dhiyeessitee jirta. Mee gara fuulduraatti maal jechuu yaadda saba kee kanaaf yookaan uummata kee kanaaf wanti jechuu yaaddu jira dalaguu yookaan barbaaddu. Inshaallah rahmaa sheekaa irraa amma irratti dubbachuu baadhullee waan dalaguu hedduu san gara fuulduraatti rabbiin hona laafis inshaallah. Karoora sanii ammoo amma irratti dubbatu hin barbaadu. Imaama wahiiti waan sadii hin dubbatina jedhan. Zahabaka wa madhabaka wa zahabaka. Maallaqaatiin qabdu karooraatiin gara fuulduraatti qabdu yookiin mazhabakee waan sadiin kanneen namatti akka hin himne jedhamu. Saniifuu anilleen karoora kee gara fuulduraa kanneen isinitti himuu baadhullee garuu inshaallah gara fuulduraatti wantoota gurguddaadhaan dhufuu karoora qaba. Wayituma an fidee dhufe argitanii jecha waan an fidee dhufe inshaallah. Addis irraa qabna wallahi. Inshaallah. Mee kitaaba kana eebbistee atis saba kanaan geettee nus yuutuuba olofolooma Baalee bannee saba kanaaf waan gaarii hojjechuudhaaf dhufnee jirra. Yuutuubichi kun ammoo kan ijoollee Baaleeti qeerroo fi qarree Baaleetiin kan uumame. Yeroo ammaa kanas beeksisa garaagaraa beeksifamaa jira. Namoonni guddaan iddoo iddoo beeksisaa jira waan ta'eef yuutuubii kana namni hedduun akka nu waan guddaa hojjennus abdiin irraa qaba. Mee gara keetiin maal nu dhaamta? Baaleen yuutuuba banuun keessan hedduu takka na gammachiisa. Seenaan Baalee hin tuqamne dubbatamuu hin tuqamne seenaa Baalee garaagaraa ka dhokate akka asirra baastanii fiddan abdii isinirraa qaba. Baalee maqaadhaan bakka guddaa jirra. Warroonni durillee seenaa gurguddaa nutti kennanii nu biraa deemanii warroota gurguddaa kaasuu hin dandeenya. Hajji Adam Sadduu, Waaqoo Guutuu seenaa warroota akka isaanii ta'e warroota akka isaaniitti ammoo seenaan isaanii warroota dhukatantu jira. Warroota seenaan isaanii dhukatan sanii seenaa isaanii baastanii akka nuuf fiddan abdii isinirraa qabna. Inshaallah waan gurguddaa uummata kanaaf saba kanaaf akka gumaachitan abdii isinirraa qabna. Jabaadhaa gara fuulduraatti deemaa isin jedhe. Atillee yuutuubii kanatti dhufteen wajjin affeeramuu keetiif galatoomii ulfaadhu kabajameef isin jedhe. Galatoomaa ulfaadhaa isinis.